Kam naga jirtu fayyaa keessanii naga kooti. Haddaan tana waa'ee karaa xiyyaaraa kanarraa haasofna. Waa'een karaa xiyyaaraa kanarraa haasofuun duratti wantoota kakaasuun jira. Waan sin ajaa'ibu namoota amma durayyuu galuu dagatanii callisaniituma taa'aa jiranu. Amma sababa koronaa kanaa fi rakkoon baay'ee yeroo jiran kanatti hin galle jedhanii halkanii guyyaa shaantaa ofii harkisanii dhaabatantu jira. Osoo kiyyaan yaada kanarratti kennadhu biyyuma jiranitti yoo carraan jiraachuu isaan jira ta'ama fakkeenyaaf Beerutiin waan rakkatanii fi waan rakkoon garaagaraa irra ga'eef galutti hajaman jechuudha. Galuuf dirqamanii waan karaarra ba'aa jiraniif rakkatan jechuudha. Biyya akka Beerutii haa galan. Biyya akka Suudi Arabiyaa kunoo maaltu amma sa'a kanatti galuuf isin muddamsiise? Maaltu isin jiqqe? Haga dhibeen kun jala darbe osoo obsitanii hoo? Xayyib isin warri galuuf dirqamtan warri hajaan gurguddaan harkaa isin qabu galaa. Annaa yeroo kana osoo teettanii obsitanii isinii wayya. Amma galuuf Suudi Arabiyaa keessatti gara biyyaa galuuf maallaqni hir'ateera garuu hanga Juulaay tokkootti balali'uu ka dandeettu online bookingii appilikeeshinii achirratti kafaltii raawwachuu dandeetta. Online bookingii san gabbuufattee achirratti kafaltii kana geggeessuu dandeetta. Amma fakkeenyaaf Suudiin Jiddaaf Riyaaditti Riyaala 1,358 tikeettiin balalii gara Itoophiyaa kan murattu jechuudha. Kana murattee galtaa erga galtee immoo waan si ajaa'ibu algaa birrikeetiin qabattaa. Algaa birrikeetiin qabattaa birrikee nyaattaa kophaa baafantee wayita tursiifamtu jechuudha. Akkuma dhayxeen gassi dhiisanii maatii makamuu dandeettu waan kophaa si tursiisanii maallaqa kana ofiif dandeetta jechuudha. Amma mee Beerutti baay'ee tokko garaa nama nyaata ka Beerutti immoo maallaqni isaan dalaganii akkam jabaate $200 mindaan isaanii kamadaanii kafaltuuf 150 fa'aa garuu isaan tikeettii muratanii gara biyyaa galuuf online bookingii kanarratti muratanii gara biyyaa galuuf hanga Juulaay tokkootti ji'a kana keessatti jechuudha. Qarshii meeqa gaafataa jiran isiniif fakkaate $100 ka fayyadaman isaan $680 jechuudha. $680 kafalanii gara biyyaa galuu danda'an jechuudha. Hanga Juulaay tokkootti jechuudha. Yoo dafanii kan muranne ta'e immoo dabalaa deemaa jechuudha. Warra qabu bicha kafalee galuu danda'a jechuudha. Ammallee wayita biyya galan ka kophaa ta'anii ka algaa kafalanii nyaata'uu danda'an guyyoota 15f maatiin makamuu hin danda'u waan ta'eef waan kophaa tursiifamaniif waan akkanaa kana keessa dabarsan jechuudha. Warri Beerutti baay'ee gara nama nyaatan jechuudha. Warri Suudi Arabiyaa osoo teettanii dararaan tokkollee isinirra hin jiru. Walirraa dhiqeeffatan walirraa haga dhibeen kun jala darbuuf osoo obsitanii wayya. Garuu warri galuu malee jettee si dadhaban kunoo galii Riyaala 1,358 qabaannaan tikeettii muradhuuti gara biyyaa laatuun galuu dandeettaa jechuudha. Hanga Juulaay tokkootti banaadha jechuudha karaan. Amma gara Dubaay yoo deebine Dubaayin qaalii ture. Dubaayin baay'ee dabalee ture. Amma dura 3,000 diraama 3,000 fi wayi ture. Amma garuu gadi bu'e sirriitti Dubaayin jechuudha. Dubaayinis appilikeeshinii amma sirriitti mul'isu kana buufattanii yoo jettan diraama 1,270 kafaltanii tikeettii kana murattanii gara biyya abbaa keessanii galuu dandeettan jechuudha. Warri Dubaayis jechuudha. Waan akkanaa kanaan galuu dandeettan jechuudha. Amma ani kasinii dhaamu garuu akka ofii kiyyaatti nama baay'ee galuu barbaada. Shamarran baay'ee galuu barbaada. Amma yeroo kana shaantaa fudhattee keessa qara takka dhadhisaniituma taa'aa turanii amma hin galan jedhanii osoo taa'anii irra wayyaaf garuu namni filannoo dhabee galu malee jette immoo gatiin xiyyaarri ittiin balali'u kanaan jira jechuudha. Amma immoo seera Dubaay fi Kwaatar baafte. Seera Dubaay fi Kwaatar baafte jechuudha. Kwaatar nama maaksii yookiin gwaantii osoo hin godhatin ala dhaabatu hanga $50,000 adabnaa. Hadha dubbise kuno. Dubaay immoo hanga diraama 3,000 adabnaa nama maaksii hin godhan. Nama bakka namni jirutti baa'atee taa'u yoo jiraate immoo hanga diraama 10,000 adabnaa jedhan. Nama yaalamuu didee dhibeen kun osoo irra jiru yaalamuu didee waan doktorri jedhe ajajamuu didee miliqee baduuf walii gaddeemuu yaalu hanga diraama 50,000 adabnaa. Kana seera Dubaay jechuudha. Kanarraallee lammiileen Itoophiyaa lammiin kenna akka of eeggattan abdii qabaa waan akkanarraa bilisa taa'uuf eeggadhaa isiniin jira. Immoo warri akkam
gallumallee jettanii cinqamtanii bakka galuun daruurii isinitti eebaa isin cinqi qofa warri online bookingii kana buufattanii kafaltii kana raawwattanii gara biyyaa galuu dandeettan jechuudha. Warra cinqamtan qofa jechuudha. Ka Saudi Arabiyaa keessaa gatii isinitti himee jira. 1358 Beirut 680 Dubai dirhama 1270 jechuudha. Beirut doolaara fayyadamti, Saudi riyaala fayyadamti, Dubai dirhama jechuudha. Kana fayyadamtanii warri galuu barbaadan gara biyya keessanii galuu dandeettan jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa waan hordattaniif galatoomaadha. Garuu waan ajaa'ibdan duraan jechuudha. Warra Suudiitiin jedhan warra bakka biraan beeku warra Suudii kana keessa wajjin jiran duraanuu yeroo dheeraa jedhamteetuma taa'aa jirta. Yeroo nagaa, yeroo lafti nagaa, yeroo lamni nagaa, yeroo dachiin nagaa, yeroo samiin nagaa, yeroo koronaan kun hin jiran amma maaltu isin jinqee galuu malee jettanii isin dadhabsiisan nama baay'ee argamu hin galle jedhee halkanii guyyaa balbala imbaasii itti dhaqanii dhaabatan jechuudha. Waan kana gaggaafatan jechuudha. Innaa warri galuu barbaadan carraa kana fayyadama. Garuu online bookingii kana application kana fayyadamtaniiti kafaltii karaa raawwattanii warroon hin beekne immoo application kana akkaataa fayyadama isaa kasinii ibsinu ta'an akka itti aanu jecha waan hordoftaniif galatoomaa waan kana fayyadamaa gara biyya abbaa keessanii nagaan galaa isiniin jedhaa isin jaalladha akkasii hojiitu rabbii koomentiitti horaa